waaqayyoo buluu baran isatu waaqayyoo bulu isatu waaqayyoo sodaatu achi golatti manatti sagalee nama kana dubbataa gabaabsee dubbachuu jedheetan macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 7 keessa odhadhan saddeet keessa odhadhan 11 keessa odhadhan waa'ee mootota kanaa tartiibaan dubbata deebi'ee mul'ataan arguutti ka'e iddoo sanatti bifa garaagaraatiin mul'atu bineensota fakkaatanii mul'atu bineensota garaagaraa ta'aniiti mul'atu mootonni biyya lafaa kun ilman Talafariyoon naan jide gabaabatti waaqayyoo kun kaa'uun ilman Talafariyoon jedhamu jide ilman Talafariyoon jedhamu jide multi jedhu egaa laala dubbiin kun salphaa miti karaa biraa ammoo maal dide Museen soba dide soba Museen ilman Talafariyoon miti gadi fageessinee hundee gadi fageeffachuu qabna achoon beekamuu qabna guddinni kiristaanaa achi gadi bachooni achi gadi hundee akkanni fi akka buqqaaneen gadi dabaataa deemu ogummaa beekumsa achoon immoo ija godhataa deema jireenya kiristaanummaa irratti isa mul'atu achoon hin mul'ata kiristaanni biyya lafaa Yesuustu dhufee namni qonnaa isaa sangaa lafa oolchu hin jiru Yesuustu dhufee namni suuqii isaa cufaa oolu hin jiru har'a Yesuustu dhufaa maalan godhachina kana ee namni cidha isaa dhaabu hin jiru cidhiin wal gaggeeffama Yesuus Kiristoos bara mootummoota warra wal makanii jiranii isa dadhabaaf isa laafaan wal makanii jiran kana keessa taa'e bara sana keessa sabni wal maka fuudhaaf heerumaan jedhe